السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم نجا جرتو عرفتو تكينا بقى نجا نبجراتني نسين جنة أنا قوت الحمد لله ربي جلنا قو عشا ما هرقبون وروني من تابيرا جرتي أرقمتن نجا نبجرتني بقى نجا نبقواتني سين جنة عكسي عرفتو تكينا أوديسيتو أنين توني هاد أودو أوديسا بر سرتين أوديسا أوديسي تودا ميديا تطلع شورا أوديسي تودا أوديسي تو تيساني أوديسي تو تيسان تنا بيرالو فينا لايك قودا لايكي نسالي أمامتي نجرو كومنتيني سنجرو فيوني سنجرو أي تدلاشو بقى حاسو ما يسين تدلاشو حاسو ما نمني فايدة تقو في ناسا أني الحمد لله تمرقتنت وري ندا وطن وري فيديو كيالالتن قلتوما خبجما جالتما بكما جيتنت ربي سنا جالتو نمني سنا جالتو حفتي تيزن كيس ربي مبركاسني ها خاو akkasuma warri nan daawwannes galatooma warri laayikii isin goones galatooma hundi keessanuu galatooma galata na biraa qabdanii isin jaaladha anaa ol rabbi isinaa jaallatu isinii gale kanaafiyyuu gaaf tokko namni yoo nama oolchuulee dadhabe gaaf tokko nama oolcha isinii gale yookiin hojiin an hojjedhu kun wanni an haasa'u asirraa isinii galuu dhabuu danda'a isinitti toluu dhabuu danda'a hin beekamu ka namni akkuma fuulli namaallee yaanni namaallee akkuma fuulli namaa garagaraa yaanni namaallee garagaraa waan ta'eef isinirra ilaalu haguma san ka anis mucattii teessan tana hin taa'u abdiin kutumee akkanatti oromoon tiyyanan akkanan dhiiftu inshallah gizee wayii ima subscribe naa gooti gizee wayii ima like naa gooti gizee wayii ima naaf daawwatti jettee abdiin kuttuu barreessintu abdiin kuttuu asirumaa haasoftii sa'aatii dalagaatti hidhatte haasoftii bakka homatti tole haasoftii oromoo isinitti tolaa hin toluun beektu ima haasoftii bakka haasayati Dolasho haasayati maasigalchi haasay homa rakkoon qabu haasayati bakka marakkisa mee warroonni inaasayinii viidiyoon kee namatti hin tolu haasawni kan kee namatti hin tolu dhiisii naan jettani lakkoofsa 2 tuqa warroonni haasayi homa rakkoo hin qabu siif daawwannaa like siif goonaa subscribe siif goonaa share siif goonaa haasayi warri naan jettan atillee nu malee homaan qabdu haasayi naan jettan lakkoofsa 1 tuqaa hagattii tana isinirraa xalabadha dhiis yoo naan jettanis kalaas yoo isin dhiis naan jettanii eenyuun na daawwata asirraa haasaa oolaami akkasumaami tokko na jibbe tokko na jibba keessaa tokkollee taatu mana jaalata akkana dhiisennaan hin dhiisu ammoo warri lakkoofsa 2 barreeffachuuf qophiirra jirtan dhiisennaan aslan hin dhiisu isinummaan daawwadhu dhiisaa malee dhiisi jennaan hin dhiisu maaliifiyyuu hadha naa daawwachuu dhabdan malee gizee wayii mana naa daawwata homaa rakkoon qabu rabbirraa namarraa abdiin muran malee rabbirraan abdiin muranii inshallah akkas isiniin jedha wanni anaa sa'u dhufe xiqqooshamu baqa sammuu teessan fatah zana asuma hiraaru asuma akkas godhu asuma dalagaa namaatiin hiraaru maaltu fide xiyyaata akkas taatu lamas taatuun kolfinaa maal
kolfuun madda gammachuuti yaa Oromooti. Wallaahi seeqachuun madda gammachuuti. Ati gammachuus hin qabaatin. Daqiiqaa takka lama yoo yaadde malee booda dabartee hin yaadin. Wallaahi hin yaadin maal godhuu yaadda. Ijoollee illee yoo taate Rabbi guddisa. Isinii galee Rabbi guddisa. Kan jaarsa hin qabne illee yoo taate jaarsa barakaa jaarsa risqii Rabbi isinii fida. Uumaa rakkoon hin jiru. Rabbuma keessan irraa abdiin muratina. Salaataati du'aa teessan hin dagatina. Kanuma baqa jirtu. Miskiintitti oolla. Nintu miskiina bir. Akka haasoftu yaa'ana. Gitani haasofni kiyya kun haasawa akkamiiti sitan chaarjii hidhatte telefooniin dhiifama. Soonummaan ofirra haasa'u jedhisee. Achirraa asirratti daqiiqaa lama sadiitti waan isinii dabalu obboleeyyan kan koo wanni na raaje maali? Jettiin deema. Wanni na raaje maali? Na raaje Raahil. Raahiliif dursaanii na raaje yaa Raahil. Ka itti heerumtu jaarsa isii ijaa, ka itti heerumtu mucaa haadha dursaa, qarrabsitu ammoo haadha dursaa. Yaa intala kabajaa hin qabne. Wallah kabajaa hin qabdu. Maali? Yaa intala kabajaa hin qabne soddaatii teeti kabaji. Kabajaa ofirra kaayi. Kabajaa ofirra kaayi. Kabajaa barcumaa abbatu uf jala qabaa. Ha jedhan akkasuma sii galee yoo hadha kabajuu baatte mucaa kana duuba namni waana godhu hin jiru jettee uf abdatte. Inshaallah isiin tokkocha kana Rabbi dhibbanaaf kennette zimmette jiraachuu jirti. Isa kana guddifachuu bar umrii fi gootu biyya namaatiif fixxee waa dalagachuun maaliin osoo hin jirre isa barsiifatte sadarkaa kanaan geette atamarratti abbaa taata. Mucaan situ waa itti godhe malee situ waa hin dhama'ase malee mucaa jaalateetii miti. Wanni hundinuu mucaarra hin laallamu. Yaa intala kabajaa hin qabne kabajaa ofi godhi. Yaa Rabbii kiyanu qajeelchi. Yaa Rabbi nu qajeelchiin teeti. Wallahi yaa Rabbi nu qajeelchi. Akkasi kaakun Raahiliin teessan taa Oromoon hundi jaalattu gadi baate soddaatii arrabsiti sanuu soddaatii. Haa deemu sagaleerumani sagal dhiira sagaleerumani sagalee baramu maal jettee ammoo isin harkaa badde sagaleerumani sagalee dhiiraa baranii jette Raahilii jedhe. Hay kaan irraa buutee kaan itti heerumuun sitti bareede sitti tole kabajaan qabdu bara obboleetti tiyya. Kabajaan jaarsa kan kee ka duraanii karraa dhalte san argite badullee homata kallee ta'u badullee kabajaa isumas sii qaba. Yoo isa dura heerumtee raatte siin beeku badullee isuma kabajaa sii qaba. Kama kalee kabajaa sirraa fuudhe san kabajaa tantee san sirraa fudhate isuma kabajaa sii qaba. Atillee hin jetta malee kan jaalattu sirnyaan kan kabajaa qabduuf homa fedhellee taatu hamtu isaan dandeen isuma keessan laalan tappiin ija qabdi. Ama mucaa daa'ima argattee irra taphachuuf jecha akkana hin ta'ini. Ija gaqqabadhu buli. Tun doolara maal qabdi? Doola baataatu siini. Tuni doolaba kan argite kana fi istidiyoo teetan isaati. Qoraani. Maali tuni lafee maaliyyuu sila lafee miti furdoo adamu jettiin. Yaabii akkasii Oromoota keenya wallahi Raahil hedduu naaftee waa'ee Raahilii qabadhee isinii dhufa inshaallah. Qabadhee isinii dhufa yeroo biraa amma fi sa'aatii fixeetiin jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Waan isiniin jedhe hin dagatinaa. Nagaa walirra nu haa deebisu.